Naamusoota gurguddaa 10 kan amantiin Islaamaa barsiisu kan namni Muslimaa hundi jireenya isaa keessatti yeroo hunda qabaateetiin argamuu qabu viidiyoo kana keessatti ilaalla. Inshaallah naamusoota 10 mata duree jedhuun ilaallaa sirritti dhaggeeffadhaatiin naamusa kana qabadhaa ijoollee keessanillee keessattuu sirritti barsiisaa namni Muslimaa hundi qabadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموسوتا كرنان فاني أدابا يوكان ناموسا جيچو مال جيچو أدابا جيچون جيچا أفان عرباتي أفان كنتي ناموسوتا فارفموتا أن جيچو دا ناموسوتني فارفموتا أن مال جرماني واممو أدابا جرماني واممو ناموسوتني كالتي لما إرها أرغتشو لندينيا وان ناموسا جدامو كانا كالتي لما غرغودا إرها أرغنا توقفاني كالتي شريعة إرها كان أوفي Shari'aa keessatti akka amantiitti Quraanaaf hadiisa irraa fakkeenya wanti dhufe ni fudhatama. Lammaffaani aadaa naannoo keessa jiraannu aadaan hordofamu tokko irraa naamusni dhufullee ni fudhatamaa jechuudha. Kallattii lamaan kanniiniin naamusni yookaan adabni fudhatamaa jechuudha. Fakkeenya naannoo keessa jiraannu kana fakkeenya akka Oromootti, akka Oromiyaatti, fakkeenya akka Arsiitti, akka Baaleetti, akka naannoo jiraataniitti naamusni fudhatamu. Aadaan bareedaan hordofamu naamusa yookaan adaba jedhameetiin ni ilaalama jechuudha. Kallattii shari'aatiin illee ni ilaalama suni. Naamusootni faarfamoo ta'anii takkaa lamaa miti hedduutu jiru. Inshaallah kanneen keessaa gurguddoo warroota ta'an haa ilaallu. Tokkoffaani nagaa wal gaafachuudha. Naamusa nagaa wal gaafachuudhaan wal qabatu. Naamusni waa'ee nagaa wal gaafatuudhaan wal qabatu waa hedduutu jira. Inshaallah mee haa ilaallu. Tokkoffaani namni Muslimaa ta'e tokko nama Muslimaa birootiin yoo wal qunname nagaa gaafachuu qaba. Namni Muslimaa lama yoo wal qunname nagaa gaafachuu qaba. Akkaataan armaan gadiitiin nagaa gaafatuu qaba. Akkaataan nageenya itti gaafatanillee akkaataa armaan gadiitiin. Tokkoffaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jechuu. Jecha kana guutuu xumuruun dirqamaa miti garuu maal jedhaa assalaamu alaykum jechuu ni danda'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi jedhee dhaabuu ni danda'a. Sadaffaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jedhee hanga sadaniyyuu xumuruu ni danda'a. Yookaan ammoo salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jechuudha. Akkaataa lamaan kanniin salaama gaafatamaa jechuudha. Akkasuma naamusa nagaha keessatti inni sadaffaan maalidha? Yoo namni tokko nagaha nama gaafate akkaataa armaan gadii kanniiniin nagaa deebisuu qabna. Inni ismaani wa alaykumusalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Wa alaykumusalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkaataa nagaa itti gaafatan akkaataan itti deebisan akkaataa kanaa jechuudha. Naamusa kana ilmaan keenya barsiisuu qabna. Qabatuu qabna nus. Namootni gariin yeroo gaafatan salaamu alaykum warra jedhantu jiru. Salaamu alaykumiin sirrii miti. Yoo gaafanne assalaamu alaykum jechuu yookaan salaamun alaykum jechuu. Akkaataan biroo hin danda'amu jechuudha. Yoo deebisnullee maaleykum salaamii miti yookaan akkaataa garaagaraatiin miti. Wa alaykum salaam jennee deebisuu qabna jechuudha. Naamusa nagaa wal gaafatuudhaan kan wal qabatu kana. Inni lammaffaan eeyyama gaafachuu. Eeyyama gaafachuu waa'ee isti'izaana yookaan eeyyama gaafachuudhaan wal qabatu. Eeyyama gaafachuu jechuun akkamii namni tokko cadhiseetuma namarra ol seenuu osoo hin taane eeyyama gaafatuu barbaachisa. Mana namaa dhaquudhaaf gibbii namaa seenuudhaaf eeyyama barbaachisa. Naamusoota akkanaa kana sirriitti qabatuu qabna. Naamusoota kanaan wal qabatan wantoota armaan gadiiti. Tokkoffaa nama tokko irratti seenuudhaaf eeyyama gaafachuun dirqama. Cadhisanii irra seenuun hin ta'u. Jalqaba eeyyama gaafatanii. Jalqaba eeyyama gaafatanii jechuudha seenuudhaaf. Lammaffaani balbala kallattiin dhaabatan kallattii mirgaa yookaan kallattii bitaatiin dhaabatan. Direct kallattii balbalaa kana hin dhaabatanii. Fuuldura balbalaa dhaabatuun hin ta'u. Kallattii gam dhaabatanii kallattii bitaa yookaan kallattii mirgaatti goranii dhaabatan. Maaliif jennaan kaayyoon namni eeyyama gaafatuuf maali? Akka mana keessa oliin ilaalleefi mana keessa ol ilaaluu dhiisaniitiin kallattii bitaatti goranii yookaan kallattii mirgaatti goranii dhaabatuu barbaachisaa jechuudha. Kun naamusa gaarii keessaa isa tokko. Inni sadaffaani yoo eeyyama argatan seenuudha. Namni tokko yoo balbala dhadhahee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seenuu jedheen yoo eeyyama argate ni seena. Yoo eeyyama hin argatin ammoo deebi'uu qaba. Qalbii isaa keessatti itti cabuu hin qabu, aaruu hin qabu, mufachuu hin qabu. Eeyyama yoo hin argatin deebi'uu qaba jechuudha. Eeyyama yoo argate ammoo seenuu qaba. Naamusa kana qabatuu qabna. Asitti akkaataan itti eeyyama gaafatan akkami? Ka jedhu inshaallah mee isin ibsa. Jalqaba balbala namaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu erga jedhan booda assalaamu alaykum erga jedhan booda seenuu jedhaniin. Akkana eeyyama gaafatanii jechuudha. Yoo seeni yookaan rakkoon qabu yoo seeni yoo jedhame ni seena. Yoo hin seenin jedhame immoo ni deebi'a jechuudha.
Naamusni lammaffaan isa kana. Naamusni sadaffaan naamusa nyaataaf dhugaatiidhaan wal qabatu. Nyaataaf dhugaatiidhaan naamusni wal qabatu kanneen armaan gadiiti. Tokkoffaa jalqaba yeroo nyaata eegalan bismillah jechuudha. Nyaataaf dhugaatii yeroo eegalan bismillah jechuudha. Lammaffaan harka mirgaatiin nyaachuu fi dhuguudha. Nyaatallee dhugaatiillee harka mirgaatiin nyaachuu. Bitaallee rabbumaan naa uume jedhaniitiin bitaan dhuguun hin ta'u. Rabbi erga dhoorkee dhoorkamu. Sadaffaan iddoo itti aanurraa nyaachuu. Keessattuu ijoollee waan kana barsiisuu qabu. Namni guddaan illee kan waan kana hin beekne ni jira. Iddoo itti aanurraa nyaatanii. Nyaatiin akkanaa yeroo nyaata akkamii ta'ee yeroo nyaata aynata garaagaraa ta'ee jechuudha. Nyaatni nyaata aynata tokko yoo ta'e yookaan gosa tokko yoo ta'e rakkoon qabu jedhan. Garuu nyaata aynata garaagaraa yoo ta'e kan isa aanu biraa nyaata. Kan nama biraa dhaqeetiin nyaachuun naamusa baduudha. Of biraa nyaatanii jechuudha. Nama wajjin yeroo nyaatan of biraa nyaatanii. Inni sadaffaan yeroo xumuran harkarraa muxachuudha. Harkarraa muxachuu jechuun nyaata harkarra hafisan nyaata san balleessuu dhabanii jigsuu dhabanii osoo nyaatni irra jiru ofirraa dhiquu dhabanii nyaata san hambaa nyaata sanii ofirraa muxachuu barbaachisaa jechuudha. Namni gariin maal jedhaa akkamiin nyaata ofirraa muxatan jedheetiin akka waan badaati ilaaluu danda'a. Miti nyaata san israafa godhutu badaadha malee nyaata san safuu nyaataa beekaniitiin nyaata odoo hin balleessin osoo gadi hin jigsin osoo nyaanni namarra jiru gadi jigsuu dhabaniitiin muxachuun naamusa toluudha malee naamusa baduu miti. Warrootni amantii kiristaanaa gariin warra musliimaa kana maqaa kanaan balleessuu barbaadan. Garuu waan nama ajaa'ibu kitaaba isaanii keessatti Yesuus waaqa isaanii ka jedhaniitiin isaan gabbaran Yesuus osoo harka dhiqatiin nyaatee jedha. Harka dhiqatanii nyaatuu dhabuutu naamusa moo wayis harka erga dhiqatanii nyaatanii erga xumuran booda nyaata ofirraa muxachuudha. Kuni badii miti jechuudha. Inni shanaffaan nyaata yeroo xumuranitti alhamdulillah jechuudha. Yeroo xumuran alhamdulillah. Namni gariin maal jedhaa nuu shakkaraa jedhee namuma tokkocha alhamdulillah jedha. Wanti akkanaa sirrii miti. Ofii isaati alhamdulillah jedhachuu qaba. Waan rabbi isa nyaachiseef alhamdulillah jechuu qaba. Jecha alhamdulillah jedhu qofallee yoo fayyadame ni ta'a. Jecha achi boodallee jecha biraallee yoo itti fayyadamee dheeresse ni danda'a jechuudha. Naamusni afraffaan naamusa haasawaati. Haasawa keessatti naamusa barbaachisaa. Inshaallah tokkoffaa namni dubbatuu fedhe wanta gaarii qofa dubbachuudha. Yoo haasawuu barbaade namni tokko yoo dubbachuu barbaade waan gaarii ta'e waan khayrii qabu waan gaarii ta'e qofa dubbachuu qaba. Waan badaa dubbachuun waan khayrii hin taane dubbachuun sirrii miti. Lammaffaan yeroo haasawan sagalee gadi qabachuu. Sagalee ol fuudhaa qaaquun bareedaa miti. Yeroo haasawan sagalee gadi qabaa haasawuu barbaachisa. Naamusni nama musliimaa akkanaa jechuudha. Sadaffaan yeroo haasawan suuta haasawuudha. Namni garii wacaatii iyyaatiin haasa'u jira. Sirrii miti wanti akkanaa. Suuta haasa'uu barbaachisa. Inni afraffaan yeroo namni biroo haasa'u cal'isanii dhaggeeffachuu. Naamusa bareedaadha. Yeroo namni haasa'u cal'isanii dhaggeeffachuu barbaachisa. Erga dhaggeeffatan booda haasawa namaa osoo afaanitti hin kutin achi booda yoo dubbatu barbaadanis achi booda dubbatanii jechuudha. Kanaaf namni biroo yeroo haasa'u nama jala wacuun sirrii miti. Dhaggeeffachuu barbaachisa. Naamusni haasawaan wal qabatu kanniini dabalataan yeroo nama biraa wajjin haasawan itti garagalanii haasa'uudha. Yeroo nama wajjin haasawan bitaa nama galanii yookaan faallaa nama galanii taa'uu osoo hin taane itti garagalaniitiin waliin fuulaan waliin garagalanii haasa'uu barbaachisaa jechuudha. Akkaataan naamusaa kana yeroo namni haasa'u isaa kutuu dhabuudha. Akka mammaaksa Oromootiin illee maal jedhamee jira dubbii gala dhoorgan malee baan dhoorkanii jedhani. Namni tokko waan afaanii baafatu barbaade ni baafachiisan. Achi booda yoo yaada qabaatan yaada dhiyeessanii. Haasawa nama afaanitti kutuun naamusa bareedaadhaa miti jechuudha. Kanaaf naamusni gaariin maali? Haasawa namaa osoo hin kutin xumursiisanii achi booda yaada ofii dhiyeeffachuudha jechuudha. Inni torbaffaan nama guddaa dursanii haasa'uu dhabuudha. Nama guddaa jedhamu kallattii lamaan ilaalama. Tokkoffaan kallattii beekumsaati. Beekumsaan nama caalu. Beekumsaan nama caalu namni beekumsaan nama caalu osoo nama bira jiru namni beekumsaan isaa gadi maa qaamaan illee guddaan ta'in maa umriin illee guddaan ta'in nama beekumsaan isa caalu saniif hangafummaa kennuu qaba jechuudha. Lammaffaan nama umriidhaan nama caalu. Namni umriin nama caalu namni maanguddoon osoo jiru ijoolleen xixiqqoon namarratti haasa'uun naamusaa miti jechuudha. Of eeggatuu barbaachisa. Naamusni shanaffaan naamusa yeroo rafaniiti. Namni tokko yeroo rafu naamusota kanneen eeggateetiin rafuu qaba. Tokkoffaan iddoo irribaa deemuun dura maal gochuu qaba? Wudu'a gochuu qaba. Osoo iddoo irribaa hin dhaqin dura wudu'a godhatee qophaa'uu qaba. Wudu'aan rafuun waan jaalatamaadha. Waan sirriitti faarfamaa ta'e jechuudha. Sunnaa nabiyyiiti sallallahu alaihi wasallam. Lammaffaan cinaacha mirgaa irratti ciisuudha. Namni tokko yeroo ciisu cinaacha mirgaatiin ciisuu qaba jechuudha. Kunis haala fayyaatiifis ta'ee sunnaa nabiyyiititti kan walitti galuudha. Inni sadaffaan ayatal kursiyii qara'uudha.
Ayatal kursiyyi qara'uu barbaachisaa. Waa'ee ayatal kursiyyi viidiyoolee dalagee jira. Namni hin beekne koomentii irratti na gaafadha. Inni afuraffaan harka isaa lamaan ganaa addaan qabee wantoota armaan gadii kana dalaguu qaba. Harka isaa lamaan ganaa adda qaba. Achi booda waan armaan gadii dalaga. Maal dalagaa? Suuratul Ikhlaas yookaan suuraa qul huwallaahu ahadii, suuratul falaq yookaan suuraa qul a'uudhu birabbil falaq, akkasuma suuratul naas yookaan qul a'uudhu birabbil naas, suuraalee kanniin qara'a. Maal godhaa? Erga qara'ee booda itti tufeetiin qaama isaa ofiitti dibata. Suuraa kanniin qara'aa itti tufa harkatti. Suuraa kanniin qara'aa itti tufa. Suuraa kanniin qara'aa itti tufa. Achi booda qaama isaa ka tufe kanaan waliin gahaa jechuudha. Qur'aanni barakaa qaba. Barakaa qur'aanaa kanaan barakeeffatuun sirritti barbaachisaa fi sirritti wanta namni dalaguu qabudha jechuudha. Naamusni ja'affaan naamusa yeroo hattifataniiti. Namni tokko yeroo hattifate naamusa akkamii qabaatuu qaba? Waan akkamii eeggatuu qaba? Tokkoffaan harka bitaatiin yookaan uffataan fuula haguuguudha. Namni tokko yeroo hattifate cal'iseetumaan goroora afaan isaa keessaa jigu, tuftuu afaan isaa keessaa jigu, cal'isee qilleensa keessa gadi dhiisuu osoo hin taane maal gochuu qaba? Harka isaatiin yookaan uffataan fuula ofii kana haguuguu qaba jechuudha. Tokkoffaan isa kana. Lammaffaa erga hattifatan booda alhamdulillah jechuu qaba. Hattifate alhamdulillah jedha. Sadaffaa namni biroo nama alhamdulillah jedhu kana yoo dhagahe maal jedhaani? Yarhamukallah jedhaani. Nama birootu jedhaani. Namichi hattifate kun deebisee maal jedha yoo namni yarhamukallah jedheen? Yahdiikumullahu wa yuslih baalakum jedhaani. Akkanatti deebisuu qaba. Akkaataan namni tokko yeroo hattifate naamusni inni qabaatuu qabu kanniini. Torbaffaan naamusa yeroo hamoommataniiti. Hamoommi ka jedhamu ni beektan natti fakkaata. Yeroo hamoommate namni tokko maazaaq ka jedhamu afaan Amaariffaatiin yeroo hamoommatetti naamusa akkamii qabaatuu qaba. Tokkoffaa yeroo hamoommatan hanga danda'aniin ofirraa deebisuu barbaachisa. Hamoommi isaa kana afaan cal'isee addabanii iyyuu osoo hin taane akka bineensaatitti maal gochuu qaba? Waan wayiitiin fakkeenya ganaa gara duubaa jechuudha. Ganaa gara duubaa kanaan afaan irra qabeetiin deebisuu barbaachisa. Sheexaanni nama kolfaa jedha nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Akkasuma namatti gadi tufaa jedhani. Kanaaf sheexanni akka namatti hin kolfine namni yeroo akkasi afaan banesan namatti hin tolu. Inkwaan waan biraatii miti namuma isa bira jiru iyyuu ittiin tolu hin dabbaraa jechuudha. Sababa kanaaf afaan ofii haguuguu barbaachisa. Haga danda'ameen ofirraa deebisuu barbaachisa. Lammaffaa harka bitaatiin afaan ofii irra qabuudha. Harka bitaatiin ganaa ka keessaa osoo hin taane ganaa duubaatiin afaan ofii irra qabatuu barbaachisa. Inni sadaffaan sagalee yeroo hamoommatu namni jedhu san ofirraa dhageessisuu hin qabu. Sagalee san dhageessisuu hin qabu. Maal godhaa? Sagalee san giddii ofirra of keessa gadi qabaa jechuudha. Sagaleen akkasii sun sagalee jibbamaadha. Sababa kanaaf hamma danda'een ofirraa qabuu qabaa jechuudha. Naamusni torbaffaan isa kana. Naamusni saddeetaffaan naamusa teessumaati. Haala teessumaa keessatti naamusa akkamii qabaatuu qabna? Tokkoffaan iddoo namni taa'aa jirutti yoo dhaqan nagaa gaafachuu. Fakkeenya iddoo wayii dhaqee namni achi taa'ee jira. Dhimma kamiifuu haa ta'u iddoo namni walgahee jirutti iddoo walgahii garagaraatitti yoo dhaqee salaama gaafatu barbaachisa. Assalaamu alaikum wa rahmatullah jedhaani yookaan nagaa gaafata. Lammaffaan iddoo nama gahe qofa taa'anii. Iddoo inni taa'uu qabu iddoo isa gahe qofa taa'uu qaba. Iddoo isa hin gahin iddoo biraa dhaqeetiin taa'uu hin qabu. Iddoo margate jal'isee taa'a. Nama guddaadha jedheetiin nama dhiibuu hin qabu. Inni sadaffaan aduu fi gaaddisa jidduu taa'uu dhabuudha. Aduu fi gaaddisa jidduu taa'uun barbaachisaa miti. Kun teessuma nama biratti qofaa miti. Dhuunfaa ofiitti illee yoo kan ta'an ta'e aduuf gaaddisa jidduu taa'uun dhorkamaadha. Aduuf gaaddisa jidduu taa'uu kana nabiyyitu sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahiyya ta'e kan isin argaa jirtan kanaan irraa dhorgani. Aduuf gaaddisa jidduu taa'uu jechuun maal jechuudha yoo jettanii na gaafattani? Qaama tokkoon aduu keessa taa'a. Paartiin qaamaa isaa gariin ammoo gaaddisa keessa. Akkanatti taa'uun jibbamaadha, dhorkamaadha. Akkanatti taa'uu hin qabu. Maa jennaan tokko akkaataa teessuma sheexanaatii jedhani. Lammaffaa qaamni nama garii yoo hoo'e gariin ammoo yoo qorraa keessa taa'e dhiibbaa irratti geessisuu danda'a jedhani. Sababa kanaaf akkasitti taa'uu irraa fagaatuu qabnaa jechuudha. Inni afuraffaan eeyyamaan malee namoota lama jidduu taa'uu dhabuudha. Naamusa laalaa. Naamusa barbaachisa. Nama tokko ka taa'aa jiru lama jidduu dhufaniitiin gadi taa'uun sirrii miti. Eeyyama isaanii barbaachisa. Nama wal jaalatan fedhe illee haa ta'u. Eeyyama gaafatanii jidduu taa'an malee nama jidduu taa'uun jibbamaaf dhorkamaadha. Inni shanaffaan iddoo teessumaa irraa nama kaafachuu dhabu. Fakkeenya namoonni gariin nama gurguddaa ofiin jedheetiin maal godhaa? Ijoollee xixiqqoo jedhee dhufee kaasa. Sirrii miti wanti akkanaa. Ijoollee xiqqoollee yoo ta'e erga jalqaba dursee dhufee taa'e haqa itti qabaa jechuudha. Dhufeetiin iddoodhaa kaafatuun sirrii miti. Inni jahaffaan iddoon teessumaa yoo jiraate namaan gahuudha.
ربي مال جدا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إدون بالآن يجراتي يونم نمنو بالإسا جديتي نكس إسين غافته نما بالإسا جد ربين. إدون بدا يجراتي نما تيسيسو نما انغهو ولي انغهو برباجيس ولي بالإسو برباجيس ولي ديبسون سريمتي جبا مادا. إني تربفان ربين يادچو في ربين يادچو برباجيس. ربين الربان تايك البيدان ربي يادچو برباجيس. نمني مسلمة إدو غهتي ربي إسا دغتون قبو. ذكريله keessattuu zikrii kafaara majlisaa jedhamee beekamu kanatu jira. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahiha ta'een yoo dubbatan maal jedhanii iddoo tokko namni taa'e jedhani guyyaa qiyaamaa itti gaabbaa jedhani iddoo taa'e san yaa rabbi osoo iddoo san dhaqee taa'uu baadhee jedheni gaabbaa jedhani yoo zikrii kana jedhe malee. Garuu yoo zikrii kana jedhe waan achi keessatti argame hamii garagaraa dubbii garagaraa maalii garagaraa kanneen isarraa kuffistii jedhan sababa inni rabbiin dagatuulee irraa kuffistii jedhan zikriin tuni. Innis maali? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ذكري كان جيجورا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ذكري كان نمني جده أبو إن تكيسا دلقه دقاتين سن ربي نقاتي إراك آجر النبي صلى الله عليه وسلم دقاتون كمنو جيجو. إني سقلفاني نامو سكراتي karaa yeroo deemnu yookaan imala yeroo deemnu naamusa akkamii qabaachuu qabna. Karaarra yeroo deemnu imala yeroo deemnu qofa osoo hin taane karaarra yeroo jirrutti imala naamusa akkamii qabaachuu qabna. Tokkoffaa naamusoota karaa hundaa kabaju. Fakkeenya naamusa tiraafiikii jedhamee jira. Bakka naamusoota waan kanaaf ta'an kabajuu qaba namni muslimaa. Naamusni tiraafiikii quraanaaf hadiisa keessa hin dubbatamne ani hin kabaju wanti jedhu hin jiru. Islaamummaan naamusa karaadhaaf kaa'ame kabaji jedha. Tokkoffaan isa kana. Lammaffaa ija gadi qabachuu. Yeroo deeman karaarra yeroo jiranitti ija ofii garanaa garas qabaa deemuun jibbamaadha. Dhimmaaf yoo ta'e malee homaa ilaaluun jibbamaa. Ija ofii gadi qabachuu barbaachisa waan jibbamaa ta'e ilaaluu irra. Sadaffaani rakkoo kamuu gaggeessuu irraa of qabuudha. Rakkoo kamuu gaggeessuu irraa of qabu. Azaa namarra geessuu hin barbaachisu. Karaa fakkeenya namni osoo yoo deemu namatti bu'uu, nama miidhuu, waan tokko balleessuu, wantoota akkas akkasii bakka jibbamaa wantoota ta'an azaa nama godhuu rakkoo nama godhuu waan jedhu hunda irraa fagaatu barbaachisaa jechuudha. Inni afraffaan nagaha deebisuu. Namni tokko yoo nagaha gaafateen nagaha san deebisuu qaba. Inni shanaffaan wanta gaariitti ajajanii wanta badaa immoo irraa dhorkuu barbaachisa. Waan gaarii waan ta'e itti ajaju. Waan badaa waan ta'e irraa dhorkuu barbaachisa. Namni muslimaa naamusa akkanaa qabaatu qaba jechuudha. Naamusni kurnaffaani naamusoota uffataati. Namni tokko uffata waan wal qabatu keessatti kophee ta'ee uffata ta'ee naamusoota akkamii qabaatu qaba. Tokkoffaani uffata bareedaa uffachuu. Kopheellee kophee bareedaa uffachuu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan bareedaa jaalata. Erga rabbi waan tokko namaa kenne mul'ifatuu barbaachisaa jechuudha. Rabbi erga uffata bareedaa kenneef uffata bareedaa san godhateetiin deemuu qaba. Lammaffaan uffata adii uffachuu. Adiin halluu keessa halluu caalaa fi halluu jaalatamaadha. Uffata adii uffatuun sirriitti bareedaadhaa fi sirriitti jaalatamaa. Kan jaalatamaa ta'e halluu kamii? Halluu adiidha. Inni sadaffaan dhiiraaf kiyyoo gad dabarsuu dhabu. Dhiirri uffata yeroo uffatutti kiyyoo isaa miila isaa kana kiyyoo waan jedhamu iddoo lafee miila ol jirtu san achirra gadi dabarsuu hin qabu. Achii ol ta'uu qaba. Achii fi achii ol ta'uu qaba. Kanaaf namni muslimaa kiyyoo gadi dabarsuu hin qabu jechuudha. Inni afuraffaan yeroo uffatan mirgaan eegalu. Fakkeenya kootii yeroo kana godhatu mirgaan, surree mirgaan, bakka waan godhatu mirgaan, luka mirgaa jalqaba ittiin eegalu. Yeroo baafatu ammoo bitaadhaan eegaluu qabaa jechuudha. Amantiin Islaamaa naamusoota haala bareedaa kanaan nama barsiisa. Namni muslima ta'e qulqullina ofii eeggatu, fakkeenya uffata keessa qulqullina eeggachuu jira. Wantoota akkanaa kanneen sirriitti qabaannee argamuu qabna jechuudha. Rabbiin kana jaalata, qulqullina jaalata. Kanaaf naamusoota gurguddaa kurnan ka jedhaman kanneen abaanneetiin argamuu qabna, dagatuu hin qabnu jireenya keenya hunda keessatti naamusoota kanneen itti dalaguu qabna. Rabbiin nama naamusaa qabaateetiin naamusaan jiraatu rabbiin waa taasisu. Naamusni ammoo akhlaaqni gaariin wanta jannataa nama seensisan keessaa wantoota guddaadha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii aksaru maa yudkhilu nnaasa aljanna taqwallaahi wa husnul khuluq jedhan. Irraa hedduun wanti guddaan jannata nama seensisu rabbi sodaatuu fi akkasuma haala amala toluudha jedhan. Namni naamusa tolu, nama haala tolu, namni akkasii nama jannataati inshaallah. Tawhiida qabaannaani. Barnoota Islaamummaa haala bareedaa kanaa hordofuuf kallattiilee armaan gadii kanneeniin hordofaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.